jiraatu yaa urjii Finfinnee. Magaalota godina Harargee bahaatti argaman keessaa sochii dinagdee siyaasaa kan qabduu fi daandii guddinaa amansiisaa kan argamtu magaalaan Baabbilee kun magaalaa namaati. Magaalaa maqaa namaati jechuudha. Baabbilee maqaa gartee ilaalgaa ilma afran qalloo hangafa afran qallootu bakka tana qubata jechuudha. Maqaa gartee ilaalgaa ilma afran qalloo bakka tana qubatu dirree tana qubatu maqaa isaatiin yaamamtee jechuudha. Magaalaan Baabbilee tun yeroo dheeraa dura hundeeffamtee jirti. Yeroo duraatiif iggoo jaanii asuma magaalaa gubbaatti magaalaa xiqqoo takka taatee hambii jira. Achi biratti hundeeffamtee sanboota gara amma jirru kanatti magaalaan guddatte. Akkuma garrutti amma magaalaan baay'ee guddattee jirti jechuudha. Magaalaa Baabbilee jechuun tokkoffaa irratti magaalaa sabaa sablammiin baay'een keessa jiraatu, magaalaa iddoo hawwata turizimiiti, magaalaa miidhagduu fi hawwattuu kan taate, magaalaa urjii bahaati jechuu ni dandeenya. Akka waliigalatti magaalaa Baabbilee yuunifiin ibse Itoophiyaa xiqqoo jechuu ni dandeenya jechuudha. Magaalaan keenya magaalaa sochiin diinagdee daldalli garaagaraa keessatti kan gaggeeffamu ta'uu isaati. Qonnaan bulaanis ni jira, horsee bulaanis ni jira, daldalaanis ni jira. Sochiin diinagdeen isiin as keessatti gaggeeffamu aanoota ollaa toora kana jiran naannoo ollaatiinis kan waldaan geessitu waan ta'eef asii yoo kana gaddabarru naannoo 5 magaalaan Jijjigaa kiiloomeetira 76 kan hin caalle gaddoo kanatti argama. Asiin gara lixaatiin magaalaan Harar guddittiin godina Harargee bahaa kiiloomeetira 30 irratti kan argamtu ta'uu isiiti. Asiin magaalaan Gursum yookaan aanaan Gursum kiiloomeetira 30 kan hin caalletti kan argamu. Akkana yoo gaddoo kana baanus naannoon ollaa keenyaa fiiq mullu dabalatee daka kanaan kan wal qabatu asiin hanga jaarsootitti asiin hanga dhuma daangaa keenyaatitti daangaa naannoo Oromiyaatitti sochiin diinagdee aanoota kanaa hunda kan as keessa dabran ta'uu isaati. Waan daldalli beeyladaa akka magaalaa Baabbilee akka Oromiyaatti sadarkaa lammaffaarra inni kaan daldala midhaaniiti. Akkasuma daldaloota garaagaraatiin beekamtuudha magaalaan Baabbileeti. Inni kaan albuuda garaagaraa Baabbilee albuudaan beekamti. Kaan iddoo hawwata turizimiiti dhagaa Baabbileetii fi arbi Baabbileetis akkasumatti ni jira. Maddi diinagdee isii kanata. sochii dinagdee muduraa fi kuduraatiin caalaatti kan beekamtu magaalaan Baabbilee gara sadarkaa bulchiinsa magaalaatti erga ol guddattee waggootaan gabaabaa kan lakkoofsiste ta'us guddinni magaalattii yeroo irraa gara yerootti jijjiiramaa agarsiisaa dhufuun jiraattonni magaalattii. Manni bareedaan takkaahuu manni baankii takkaahuu waajjirri mootummaadha magaalaa Baabbilee keessa hin turre jechuudha. Ammoo eega jijjiiramni kun dhufe alhamdulillahi rabbi asiin nu hafe abbootiin teenya gartee ta magaalaa tana seenaa isiidhaatiif dura keessa turte hinuu jirani hangana warra nasiibaattu manguddoo qacceedhaat nu hafe. Tanaafuu gaa amma jijjiirama addaattu jira jechuudha. Osoo bulchiinsa magaalaan tahin mana qophee isaatiin bulaa turte jechuudha. Aanaan Baabbilee fi magaalaan Baabbilee waluma tokko turani. Garuu immoo waggaa muraasa dura magaalaan tun gara bulchiinsa magaalaatti ol guddattee bulchiinsa magaalaatiin buluu eegaltee if dandeessee waa'ee misoomaa irratti bobbaatee karaalee magaalaa keessa diriirsuudhaan misooma garaagaraa qabachaa turte jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa baay'inaan kan hojjetamaa jirudha jechuudha. Akkaataan ka'umsa bu'uuraalee misoomaa jalqaba irratti karaa hooggansaatiinis karaa bulchiinsa magaalaatiinis bajanni gahaan qabamee fi kan itti hojjechaa jiru jechuudha. Bara kana qofa gara gimma biliyoona walakkaa kan ta'u hojiilee misooma garaagaraatiin hojjechaa kan jirudha jechuudha. Kana keessaa hojiilee gurguddoo kooriidarii ni jira. Misooma kooriidaraa bal'inaan kan hojjetamaa jirudha. Inisheetiivii irratti akkasumas kan hojjetaa jirudha. Magariisummaa irratti akkasumas paarkii irratti kan hojjetamaa jiru jechuudha. Isaan kun hojiilee gurguddoo magaalicha keessatti hojjetamaa kan jirudha. Guddina saffisa keessa kan jirtu ta'uu isaati jecha. Waggoota bulchiinsa magaalaatiin buluu jalqabde kanaas ta'ee sanii duras magaalaa umriisii magaalota toora kana jiran keessaa magaalaa umriisii gabaabduuti. Haa ta'utii garuu guddinni amma ishiin garsiisaa jirtu guddina hagana jaamee ibsamu miti jecha. Bara fakkeenyaaf bara 2008 jennu kana galiin ishiin sassaabaa turte
miliyoona 5 kan hin caalle ta'uu isaati. Bara 2011 gara miliyoona 12tti kan ol guddate. Baroota ammoo 2012 hanga 2018 kan jennu kana keessatti miliyoona 650 ol galii bara 2018 kan guurte ta'uu isaati. Waggoottan shanan darban keessa magaalaa Baabbilee miidhaguu fi hawwattuu taasisuuf hojii hojjetamee bu'uuraalee misoomaa diriirsuudhaan sadarkaan guddina magaalattii saffisaan akka dabaluuf haalli mijataan uumamuu irratti argama. Uumamaan lafa jireenya namaatiif mijjooytu magaalummaadhaaf mijjooytu wantoota muraasa qofa value add godhuu barbaada malee dhugaa dubbachuudhaaf Baabbilee uumamumaanuu nature mijaawaadha waan ta'eef jireenya dhala namaatiif magaalaa mijjooytuu fi hawwattuu kan taate jeetiin ibsuu barbaada. Ilmi namaa nama tahee yogaa jiraate sammuun isaa yogaa bilisoomte mirga tokko immoo wartee ka dur hin qabne argate ufilleedhaa jijjiiramee hawaasa kanallee jijjiiramaa jechuudha. Amma hawaasnis jijjiirameeti wanni hundinuu immoo wartee laalgaa ifa taate bareedumni kun ammoo gartee laalgaa argamee jechuudha mootummaa jijjiiramaatiin. Magaalaan tun waggaa lamaan kana keessa jijjiirama saffisaa fiddee waa'ee koriidaraa irratti kan magaalota kaaniin addaa gootee jirti jechuudha. Akka godinaatti magaalaan sadarkaa kanarratti waa'ee misoomaa irra bobbaatee gaara tarreedhaa gaara kana haa ta'u koriidarri karaa guddaa kana haa ta'u ganda keessa haa ta'u waa'ee misooma garaagaraa irratti magaalaan tun baay'eedha guddachaa jirti jechuudha. Kaayyoo galmoottan magaalaa mootummaan xiyyeeffannaatti kennee hojjetaa jiruuf agarsiistuu kan ta'e misoomni kooriidara magaalaa Baabbilee marsaan jalqabaa misoomee xumuramuun bareedina magaalattiitiif simboo dabalataa ta'uu danda'ee jira. Magaalaa keenya akkuma magaalota kaaniititti walqixa mootummaan sadarkaa magaalota gurguddaa irratti paartiis ta'ee mootummaan keenya kooriidarri barbaachisaadha ka jiru sun magaalaa Finfinnee irratti bara jalqabaa jalqabee jira. Magaalaa Finfinnee irratti yoo jalqabu magaalonni kaanis isa kanarraa fudhatee babal'achuu qabaa ka jiru kallattii muummicha ministeeraa keenyaa ture jecha Dr. Abiy Ahmed. Nus sanirra dhaabbannee magaalaa keenya irratti kooriidara kana yoo hojjenne milkaa'uu dandeenya. Uummanni keenya fayyadamaa ta'uu danda'a. Makiinaa fi namni adda ba'uu danda'a. Adagaa makiinaatirraa salphachuu danda'a ka jiru saniin miira suniin nutis itti gallee jecha. Gaafa itti gallu paakejiiwwan jalqabarraa eeggatee hojjetamuu qabu sana hojjenneeti. Amma akka agartan kana jalatti bishaantu hojjetamee jira. Dura paayippii hojjetamee hanga daha outleetii magaalaatitti watar tafaasasiinsaa hojjetameeti bishaan dhangala'aa magaalaa kanarraa bu'u paayippiin awwaalamee cufnee jecha. Itti aansee paakejiilee inni guuttachuu qabu sun saayikilwee qaba, giriinarii qaba, ifa qaba. Akka agartan kanatti deebi'ee wakwayii qaba jecha. Akka bulchiinsa magaalaa Baabbileetti hojii bal'aan bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatee hojjetamee jira. Inni kunis infiraastiraakcharoota garaagaraa daandii keessaatis haa ta'u akkasumas inisheetiiviitiilee garaagaraattis hojjennee jira. Daran garuutu bara kana dhugaa dubbachuudhaaf qarshii guddaadhaan baajata guddaatti qabannee misooma kooriidaraa inisheetiivii paarkii Dr. Abiy jennee gaara tarree kana moggaafnee akkaataa hawwata turizimiitiif ta'uun akka magaalaa miidhagduu magaalaa dhaloota hegereetiif waan gaarii akka qeebalchiifamutti dhugaa dubbachuudhaaf bara kana piroojeektiiwwan baay'ee hojjennee jira. Wanni amma garru kun irra guddaan isaa hirmaannaa ummataatiin dalagamaa jira. Hawaasni bulchiinsa magaalaa Baabbilee namuu waan qabuun hirmaachuudhaan magaalaa tana guddisuu irratti humna isaanii haa ta'u qabeenya isaanii haa ta'u hundaa'uu irratti hirmaatanii baay'eedha qooda ol'aanaa fudhatanii jiran jechuudha. Misooma kooriidaraa yoo jalqabate misoomni kooriidaraa keenya akkuma laalaa jirtan kana tokkoffaa irratti karaa miilaa of keessaa kan qabudha jecha. Wookooyii kan of keessaa qabu, karaa saayikiliidha kan of keessaa qabu, magariisummaa kan of keessaa qabu, akkasumas karaa yuutilitii kanneen akka teeleedha, ifaadha, bishaanii iddoo diriiran banaa goonee fi kan dhiisne ta'uu isaati jechuudha. Misoomni yeroo jennu wantoota hunda of keessatti hammatee kan paakeejii hanga danda'ametti paakeejii guunnee kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kana keessatti hojiileen ijoon kan hojjetame ismaartifooliin kan diriire ta'uu isaati jechuudha. Ismaartifooliin kan sadarkaa isaa eeggate, kan waan hunda of keessaa qabu, kan kaameeraa qabu, kan iskiriina qabu, kan ampuullee garaagaraa ampuulii sadarkaa qulqullinaan sadarkaa isaa eeggate kan of keessaa qabu
kan magaalattii tana halkan yeroo ifa guyyaatti kan deebisu jecha akkaataa kanaan kan qulqullinatti hundeennee tokkoffaa hojii keenya kan hojjennu nuti saffisaan qulqullinaan baay'inaan kan jedhu san hojiilee misoomaa koriidaraa kanatti kan agarsiifnu ta'uu isaati jecha. Galuma magaalaa kanarraa sassaabamuun hojjennee bara kana daandii kiiloomeetira 3.2 qarshii miiliyoona 335 yeroo gabaabaa keessatti ji'a 3 almost ji'a 3 waan hin caalleen hojjennee hirmaannaan hawaasaa kana keessatti ga'ee leencaa taphatee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroonii fi koriidara daangaa kabachiifnu otoonii fi nuti hin kaasin qorqorroo takka otoo nuti hin buqqisin hawaasni magaalaa Baabbilee dhugaa dubbachuudhaaf iddoo daandii irratti kaseenee jiru san guutumaa guututti karaarraa siisfatanii daandiin keenya akka miidhagu koriidarri keenya akka miidhagu ga'ee leencaa taphatanii jiranii gamanumaan dhugaa dubbachuudhaaf galataatu isaanii mala waan ta'eef galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Shoorri guddaan uummanni keenya asirratti nu gargaare nuti baay'inni ittiin fayyadamne kan paakeejiilee hojii kana ittiin hojjenneeti malee lafa isin agartan kanarra manatu ture. Saayidii lachuutiinuu xarafaa hanga xarafaatitti mana lakkoofsaan kumaan lakkaa'amu ol daandiirraa kan kaafamaa ture ta'uu isaati jecha maal godhamee amansiifamee gaafa jalqabu misooma koriidaraa kan jalqabu teenyu sadarkaa bulchiinsa magaalaatti yaamnee afeerree teessifnee irratti haasofnee waan hunda dibiit goonee erga itti amannee booda ummata keenya harka isaaniitiin akka misooma kaafatan goonee jecha mana isaa harka isaatiin qorqorroorraa buqqaafatee bulkeeta oomishatee meetira siquu qabu sana qofa koriidararraa naan meetiraa jee ogeessa waajjira lafaa ogeessa koonistirakshinii ogeeyyii magaalaa qabnu walitti ijaarree hoggansi abbummaadhaan kana koordineet godhee qabatee meetirri isaa paakeejiin inni barbaachisu sun pilaanaan kan deeggarame pilaanniin daandii kanaa meeqaa hajuu sun laalamee ogeessaan kan deeggarame meetirameef jecha al lama al sadii diiggaa waan jiru sun sanarraa bilisa goone jechuudha. Achi booda namni keenya gara boodatti siqee ijaarsa isaa akkuma agartan kanatti ijaarratee jecha. Tokkoffaa magaalaa dorgommii keessa jirtu jecha. Magaalaa akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti dorgommii keessa jirtu jecha. Kanaa wajjin wal qabatee magaalaan istaandaardii eeggachuudha qabdi jecha. Re'een keessa deemuu qabdi. Qulqulluu ta'uudha qabdi. Magariisummaa eeguudha qabna. Irraan tarkaanfachuu qaban. Hawaasa kana yeroo adda addaa irra deebiidhaan barsiifnee itti himnee nu caalaa hawaasni quuqamee jecha. Quuqameeti yeroo baay'ee ofii isaatiif bakka keenya bu'ee magaalitti eeggachaa jira jechaadha. Kana wajjin fuulduratti garuu seera qabsiisuudhaan wajjin wal qabatee dhimmoota koriidaraa itti fufsiisuudhaaf akkaataa bulchiinsa isaa seera qabsiisuudhaan wajjin wal qabatee wanni irratti hojjennu ni jiraataa jeetee yaada. Manneen hawaasa kanaa duraan hanga masmara diimaa kanaatti as jiran kana abbaan fedhii ofiitiin wanni takka maleetti kaasaa tokko maleetti mana isaa asirraa diigee mana isaa khadiige san achi siisee ofii ijaarratee jechuudha. Hirmaannaan uummata muu gartee bareedaadha jechuudha. Namni keenya namuma gartee isa hoogganu nama isa qaceelchuu dhabaan ammoo duubatti hafe malee nama mataa tahee kallattiidhaan dhugaa jirtu itti himee faayidaa isaaniitiif kan addaan baasee hoogganu yoo jiraate hawaasni keenya ammoo gartee ilaalgaa nima dalagaa nima qaceelfataa jiruu isaa ni bareeffataa jechuudha. Tokkoffaa irratti magaalomsuu dabalee jira. Jalqaba lafti koriidara irratti hojjennee amma jirru kuni gabayaa garaagaraa iddoo sanatti banamee jira. Suuqureen garaagaraa banamee jira. Isa kana waan ta'eef jecha carraa magaalummaa daran dabaluutti dabalee jira. Inni kaan akkuma argitan kanatti dhugaa dubbachuudhaaf magaalaa bareedduu miidhagduu hawwattuu kan taate akkuma jalqaba isinii kaase dhaloota egeree kan qeebalchiif akka taatuuf hojjetamee jira. Isa kana waan ta'eef miidhagina magaalaa dabalee jira. Carraa hojii bal'aa dargaggootaaf baay'ee uumee jira. Koriidara kana wantoota muraasa malee dhugaa dubbachuudhaaf parsantaa 90 dargaggoo magaalaa kanaatiin himaataan ijaarree kan hojjennedha. Yeroo duraa hawaasninis karuma kanarra deema. Makiinaanis kanumarra deema. Rakkootu baay'achaa ture. Nama hedduudhaan lubbuu isaa dhabaa ture. Ijoollee gizee barnootatti erginu karaa kanarratti makiinaan dhawee rakkoo adda addaarra turre. Amma immoo karaan bal'atee bakka namni deemus qofatti qaba. Makiinaan bakka deemus qofa jira. Hawaasa keenyallee barsiifnee hawaasni baratee jira. Namu iddoo isaa qabatee waan deemuuf jijjiirama guddaadhaa mul'ata iddoo kanatti. Sodaan kamiyyuu makiinaa fi namni walitti bu'u namni makiinaadhaan rukutamu balaa tiraafiikaatiillee xiqqeessaatti dhufee jecha. Itti aansuudhaan galgala sochii diinagdee
barbaadu namni hin gaggeessa taanaan sodaa kamirraa bilisatee nageenyummaa magaalaas mirkanaa'ee ifaanis akkuma jiru kanatti kaameeraas qaba CCTV kaameeraas akkuma irratti gaxxamnee jiru kanatti qaba namni nageenya isaa mirkaneeffateeti sochii isaa dinagdee gaggeessaa bulaa jecha saniif kooriidarri dhimma jiraachuu dhabaa jenneeti dhimma lubbuu namaati daandiin namaa addaboo qaba daandiin saayikilwee addaboo qaba daandiin makiina addaboo qaba kajoo suniin fageeyyi isaa guunnee kanatti hojjechaa jiru ta'uusaati jecha dura wanni hubachuu qabdu waan kana dalagaa tana eegalu si dhiba hawaasni amma eega bareeduma kana arge maal jechaadhaa jira manni keenya numaa nurraan diigamne ifatti nuu bahe malee osoo akkana beeyne qabeenya keenya hanqana achi baafneeti hanqana achi tolfannaadha qaba malee karatti dhaabuudhaan qabu guutuutti immoo gartee laalgaa ilaa hanga gartee keellaa gadii immoo gartee karaa jijjigaa fi gartee manni addaan maqusanitti kana dalaguudhaaf qopheerra jiranii manneenii fi kana duraanuu kararraa diigamanii kanallee afuudhaaf ammoo gartee laalgaa masmarri hundi gartee laalgaa miizaanni godhamee jira tana qopheerra jiranii jechuudha waan uf booda deebi'an hin qaban. Qaama piroojeektii misooma kooriidara magaalaa kan ta'ee fi maqaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediitiin paartiin moggaafames bareedina baabbileetiif galtee biraa uumee jira. Gaarri kun gaara Tarree Jaama jalqaba yeroonii fi kaanuu ni danda'ama waan jiru qabanneeti galuma magaalaa keenyaatiin tokkoffaa irratti iddoo hawwata turizimii gochuudhaaf kaane lammaffaa irratti iddoo oolmaa dargaggeessi iddoo itti bashannanu cidhas garagaraatti gaggeeffamu sadaffaa irratti miidhagina magaalaatiif gaarri kun seentarii magaalaa jira waan ta'eef gubbaa isaa ture yeroo baatu 360 digirii san argan bakka iyyuu argan waan ta'eef jecha isa kana irratti xiyyeeffannee kan hojjenne paarkii Dr. Abiy jennee moggaafne bara kanaa fi bara dabrees piroojeektiin kun ongoingii goone kan hojjechaa jiru bara kanallee hin xumuramu itti fufa galma of keessaa qaba akkasuma iddoo bulmaataa of keessaa qaba wantoota garagaraa kan miini istaadiyeem of keessaa qaba everything wantoota hundaa akka guuttatee paarkii wanti sanitti hojjechaa turre waliigala hanga ammatti hojii kana hojjennee qarshii miliyoona 67 kan tilmaamamuun hojii kan hojjennee asiin geenyee jirra iddoo kana hawwata turizimiitiif akka oolu ta'ee jira. Feezwaanis asii yoo gad deemne jalqabeeti jira akkanumatti paakeejii isaa guuttatee hundi isaa everything amma kan hojjetamaa jiru ta'uusaati jecha yeroo muraasa keessatti yeroo hojjeta kan caalle keessatti sanaas xumurree tajaajila uummataatiif akka banaa ta'uuf kan hojjetamaa jiru ta'uusaati jecha kana qofaa miti piroojeektiin magaalaa kana baay'eedha paarkiis qaba iddoo recreation area jecha iddoo dargaggeessi boqonnaatti godhatu iddoo dargaggeessi araada garaagaraati irraa bilisa ta'ee itti taphatu dirree ispoortiitis qabnaa jecha miini istaadiyeemii kan nuusonis qabnaa jechuudha kapaakeejii isaa guuttate mana jiimitis qabnaa jechuudha mooraa mana qopheessaatiin ijaaramee bajjeta mootummaatiin ijaaramee keessa isaatitti ammoo dargaggoon gurmaa'ee isaaniifis carraa hojii ta'e inni kaanis dhaqee bakka itti boqotu oolmaa dargaggoo bareedaa mijaawaa kan dallawaan kan lalame kan karra qabu kan nageenya dargaggeessaa achi keessa mirkanaa'e kan internet kaafeedhaas qabu kan mana kitaabaas achi keessaa qabu hunda isaa paakeejii isaa kana hammate oolmaa dargaggootis jira jecha kana malee gaarri tarreetis jira addatti jecha kan hawaasa hundaaf banaate iddoo cidhaatillee ta'uu danda'u iddoo dargaggeessi guyyaa itti boqochuu danda'u paakeejii kana hunda kana hammate iddoo rikireet namni itti godhuu danda'u gubbarratti isa sunis kan irraa hojjetamee xumuramee kan jiru ta'uusaati jecha. Iddoo kun dhugaa dubbachuudhaaf tiinii fi iddoo namoonni iddoo wantiifis manaara maaliif waan dhiyaatuuf jecha balfi garagaraa itti gatamu ture yaa'u idduma waanuma wanti tokko ture malee waanuma takka balfa garaagaraatii fi iddoo tusii garaagaraatiin qabamee ture malee miidhagaan turre garuutu albuuda garaagaraatiin qabamee jira. Wantoota koosii keessa jiru sun keessaa baafnee albuuduma kana yeroo ifatti yeroo nifi baafnu miidhagaa ture. Utuu nifi waan aad goone kana aad hin godhin duraa'u baay'ee miidhaga. Isa amma vaaliyuu aad goone kana ergatti daballee booda dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee akka miidhagee akka tolu ta'ee jira. Yaa'u iddoo qoshaash yeroo jalqabaa ture sun amma deebifnee iddoo turizimiidhaaf
oolchinee jira. Sochii guddina magaalaa Baabbilee mirkaneessuu fi miidhagsuutiin wal qabatee hojjetamaa jiruun cinaatti rakkoo hojii dhabdummaa dargaggoota magaalattii furuuf hojiin jalqabames bu'aa jajjabeessaa agarsiisaa jira. Nuti dubartoonni yeroo hedduu barnoonni nurraa hafee mana keessa turre waajjirri carraa hojii uumuu kunis dhufeeti. Yeroo marsaa lama waajjirri carraa hojii uumuu leenjii kannee ture. Leenjii sanirratti deemnee leenjii fudhannee saniin baankii Sinqeenis liqii nu kennaa ture. Liqii san fudhannee gurmooynee asiin geenyee jirra jechuudha. Kana dura ani akka mataa kootiitti dur yeroo haga takka hojii lukkuu yaaleen ture. Garuu yaaliin gaafsan naaf hin milkoofne akka mataa kiyyaatti jechuudha. Maaliif jennaan hojii lukkuu kun waa hedduu barbaachisa. Tokko dursa lafa argachuu barbaachisa. Deebi'ee mana argachuu barbaachisa. Deebi'ee baay'inaan heddummeessuu barbaachisa. Akkaataan bu'aan isaatti argamu jechuudha. Deebi'ee warroota jechuudha leenjistootaa fi warroota haakimootaan deeggarsa barbaachisa. Kana hunda waan hin qabneef gaafa san akka dhuunfaatti yaaleetiin dadhabee hafe. Sun amata 8 dura. Amma immoo bara kana erga mootummaan keenya hojii warroota hojii hin qabne hojii uumuu jalqabe isaan gurmeessanii akkanatti isaanii wajjin hojjannaa jeen akka kayootiitti itti amanee itti galee jechuudha. Horsiisa lukkuun baay'ee bareedaadha. Bu'aa qabeessaadha abbaan itti fayyadameef. Garuu ammaan duraan dursinee magaalaa Baabbilee kana keessatti dubartoonni hin jiran ture. Adda duree taanee nuti gurmooynee waan jirruuf nuti nu afurii warri kaanis warri mana keessatti hafes akka keenyaatitti gurmaa'anii akka bahan. Durarratti wanni mootummaan siistama hojii keessatti waa hedduu irraa baranne. Tokkoffaa amma namni tokko abbaa qabeenyaas ta'u abbaa qabeenyaa yoo ta'e malee waan lukkuu kana hojjechuu hin danda'u. Wanni agarree amma eegatti seenne durarratti lafa qabaachuudha. Lafa yoo mana irra ijaarrachuudha. Nuti garuu mootummaan lafaas qopheessee manaas eegarra nu ijaare nama tokkoon hojjechuu illee ni ulfaata. Amma waldaan ijaarame namni akka waldaan ijaaramtu nutti manii nama 10 oggu ijaaramnu dabareedhaan teenya namni as ni ta'a. Gidee kun taa'u kaan alallee ni hojjenna. Dabaree isaa dhufee kunis ni dalagaa ala ni hojjenna. Kanarraa hojii biraallee cinaa hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Eegasii booda amma nuti gaafa jalqabnu haga dhalaatti wal faraqeeffachaa dhufne eega dhala eegaltee booda immoo namoota biraatiif illee hojii uumuu dandeenya. Amma bakka gurgurtaa qilleessan namoota sila kafallee beekuun hin deessine amma akka waldaa keenyaattis nama lama hojiitti eega killeen nu argame booda nama lama mindeessinee jirra jechuudha. Achitti gurguru kan asittis killee asii ol guuruu fi asis taa'ee maal godhu iddoo nama lama mindeessinee jira. Hojii kana faayidaa nutis irraas faayidaa ammoo hojii nama biraatiifis uumnee jirra jechuudha. Akka bulchiinsa magaalaa Baabbileetti sheedii 26 qabna. Sheedii 26 kanaan waldaalee 26 miseensa nama hojii dhabiyyee dargaggoyyii keessa fuudhatti kan xiyyeeffan dargaggoota warroota baratanii gosa hojii animal saayinsiidhaan lafa jiranitti xiyyeeffannaa kenna. Isaan irratti waldaa 26 miseensa 200 fi 20 takka akka qabu. Kana keessa immoo parsantaan 45 dubartoota. Kanaan sheedii 20 takka keessatti miseensi 221 karaa horsiisa lukkuu kanaan karaa hojii galanii jiran jechuudha. Tajaajiloota damee 7 carraa hojiitiin uumamu qonna irratti gurmaa'eeti jira. Ijaarsa garaagaraatti gurmaa'eeti jira. Dargaggeessi paakeejiilee nurraa argachuu qabu gara mootummaatti liqa garaagaraa fudhatee iddoo hojii ittiin hojjetu haala mijeessinee fi liqii irraa jalqabee jecha sheediis kenninee fi hanga kan dhuunfaatitti man dhuunfaati irrattis kan liqii barbaadu liqii isaa liqeessinee fi baruma 2018 kana dargaggoota 5,000 ol carraan hojii kan magaalaa kanatti uumameef ta'uu isaati jecha. Paakeejii qonnaatiin inishetiivii lukkuutu irratti kan gurmaa'e sheediis ijaaramee mootummaan kennee fi paakeejii deeggarsaa sun liqeessee fi lukkuusitti galfatee amma magaalaa irratti hanqaaquu magaalaa irratti baasee gama tokkoon qaala'insa jireenyaa gabbuusee gama tokkoon carraan hojii isaaf uumamee biddeen itti argatee biddeena bira dabree gara qusannaatti akka qusatu taasifne guyyaa birootiisaaf immoo abdii qabaatee akka inni jiraachuu danda'u
mootummaan kun paartii kiyyee akka dargaggeessi abdii irraa horatee jiraachuu danda'utti paakeejii garaagaraatiin deeggarsi godhamee fi dargaggeessi baay'een 5,000 ol bara 2018 qofa ka gurmaa'e deeggarsa gara mootummaatiin godhameefiin akkuma agartan kanatti tiraazoo kanas isaantu hafee saayikilwee kanas isaantu hafee giriinarii kanas isaantu dalagee piroojeektiilee magaalaa kana keessatti dalagamaa jiru hunda isaatu karaa dargaggeessaatii fi dargaggootiin kan hojjetamaa jiru tasaatee jecha. Inisheetiiviidha jecha. Inisheetiivii irratti inisheetiivii lafa qabsiisuun inisheetiiviin tarsiimoo mootummaadha. Tarsiimoo mootummaa sana immoo lafa qabsiisuun dirqama qabnaa jecha. Inisheetiivii kallattii adda addaatiin lafa qabsiifna karaa boojeta mootummaatiin karaa hirmaannaa ummataatiin karaa badhaa'ina maatiitiin kana keessatti karaa bajeeta mootummaatti yeroo laallu bajeta gahaa itti qabne kan kilaasteroota baay'ee hojjennee hojii keessa kan galchine ta'uu isaati jecha. Achis phase 1 inda phase 2 jennee kan hojjenne ni jira. San keessatti kilaastera 22 kan ta'u hojii keessa galchinee jira jecha. Nuti aadaan hojii hojjechuudha. Aadaan hojii xumuruudha nu biratti baratamaadha jecha. Magaalaan Baabilee fakkeenyummaa qaba jecha. Ni jalqabna ni xumurra jecha. Piroojeektii yeroo eebbisu nuti piroojeektii kan eebbisu tajaajila eebbisnaa jecha. Piroojeekticha xumurame kan tajaajila kennaa jiru san eebbisnaa jecha. Akkaataa kanaan dargaggoota baay'eedha. Akka bulchiinsa magaalaa Baabbileetti tokkoffaa irratti wanti success ta'e nu milkaa'e inisheetiivii horsiisa lukkuutiin dargaggeessi nama 220 carraan hojii uumamee jira hanga ammaa nama 260 carraan hojii uumamee jira hanga ammaa isaan kanarraa warreen bara kana amma killee buusuun jalqabne warreen bara darbarraa eegalee ekspoortii gochuu jalqabanii jiran hanga Hargeysatti Somaalilaand kanatti ekspoortii godhanii warreen naannoo nuti daangeessuun naannoo Somaaleetti wal daangeenis jira magaalaan keenya akkuma beekamutti magaalaa xarafa Oromiyaa jiru asiin naannoo Somaaleetti wal daangeessina asiin Harariidhaan wal daangeessina isa kana waan taateef jecha Direedawaanis ni dhiyaattu waan ta'eef dhihee isaan wal qabatee rakkoon tokko illee hin jiru waan ta'eef killee hanga ammaatti guyyaa afuriin 100 kan bahaa jiru ta'uu isaati. Yoo xiqqaate kilaastara tokko keessa lukkuu 1,500 hanga 2,000 keessa jiraachaa kilaastara tokko kana hammatee jiru. Kilaasteroonni amma achirratti agartan kilaastara 24 oli. Kilaasteroonni bara duraa jalqabaa ijaarame immoo sanii alatti jiraachaa. Kanuma bara kana bajeta mootummaatiin hojjetamee kilaastara 10. Kilaastarni kurnanuu osoo hojjetamee hojiin isaan xumuramin dargaggeessi itti gurmaa'e. Gaafa nuti piroojeekticha hojjennee xumurru isaan paakeejii isaa achi keessatti diriirfachuu eegalanii jecha. Amma hunda isaa itti galfamee hundi isaatu yeroo eebbaaf deemnu kana tajaajilaaf banaa ta'uu isaatiin eebbifamuu deemaa jecha piroojeektichi. Kana kan fide sammuun isaanii jijjiiramuu dharraa dargaggeessi kanaan dura isa kana fudhate sun waan feelariitti hin garsiisiniif waan inni sun piroofiittee bu'aa irraa argatee jiruuf inni bara kanaas dorgommiidhaan gurmaa'ee dorgommiidhaan kilaastara san fudhatee amma akkuma agartan sun itti caacuudhaan hundi isaa qabamee jira jecha. Magaalaa Baabbilee akkuma maqaa ishee urjii bahaa fakkeessuuf gama mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin sochiin jalqabame yoo cimee itti fufe yeroo gabaabaa keessatti galma gahuun akka danda'amu bu'aan hojii hanga ammaatti raawwatamee agarsiistu ta'uu hubachuun jajjabeeffamuu qabaan dhaamsa keenya nagaatti.